ማኪ ምን ብለን የምትናገረው ነገሮችን ስለማታውቅ በግ ስለሆንክ ማለት ምን ነው አልኳት ማኪ ምን አልኳት በግና አንተ ከብት አንተ በግ ጠባቂ ስለሆንክ ማለት ነው አይፈረድብህም ገባ አይደለም እኔ በነገራችን ላይ እኔ በናገር እንቃለሁ እንደዛ አለ ሰው ጋር መመላለስ ሰው ትመስላለህ ይኸውልህ እኔ በጣም እንቃለሁ እውነት ነው የምልህ እኔ በጣም በአንተ ምክንያት ሌላን እንትን አልታደብም በጣም ነው ሰማኝ አይደለም በጣም ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ጅልና እንትን ጋር መነጋገር ጥሩ አይደለም አንተ እኔን አታቀኝም ማለት ነው አንተ ልጅ እኔ እውነቴን ነው እንደዚህ አንተ ያሰደብከኝ አንተ ለማቶኔ አማራ ቤት ተሰድቦኛ ያቅም እኔ ሴት የላከው ጨለማ አይፈራም ይለዋል ሴት የላከው ጨለማ አይፈራም ይለዋል አይደብርህም ሴት የላከው ጨለማ አይፈራም ይለዋል ገባ አይደል ቡሽታ አንተ ጨለማ ውስጥ ስለምትሄድ ማለት ነው ዝም ባልባል እሺ አንድ ጊዜ ጣሄር አንተ ዝም በል እስኪ ቆይ የኔ ሐሳብ ቆይ እኛው ለሰባኝ አንድ ጊዜ ጣሄር ለማጥበብ እኔ ከላይ ልወጣ ስለሆነ ለማጥበብ ለናገር ምንሰራ አንተ ጋር ወርጄ እንደ ብሔር ተኮር ምናምን አልናገርም ምክንያቱም እኛ ጥላቻን የሚያጠብ ስራ እንጂ የምንሰራው አእምሮአችን ሰፊ ነው እንዳንተ ጠብቤ በታችነት ተሰምቶኝ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ስለምንልክ ታሪክ ዲቃላ አይደለም አንተ የምልክ ዲቃላ ስትባል አንደኛ በአህያ ዝባልባክ ይኸውልህ ምኒልክ ዛሬ የሚሰደበው ምናልባት ልብስ እንድለብስ አድርጎና ነፃ ስለዋጣ እንጂ አንተም መንድለዋል ምኒልክ እኮ ስመጣ እኮ ልንገር አንተ ቡሽጥ ነው አንተ ቡሽጥ ከጎንደር ሰይድ ቆይ አንተ የዲቃላ አረብ እኮ ነው ታስታውቃለህ አረብ ከምኒልክ ዲቃላ ወደ አረብ ዲቃላ አዛመድከኝ አንተ ሲጀመር ዲቃላ ነው ታስታውቃለህ ለማንኛውም ምኒልክ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያን ነፃ አውጥቶ የራሱን ግዳጅ ተዋጥቶ ሄዷል አሁን የኛ ዘመን ነው 22ኛው ክፍለ ዘመን ነው ገባ አይደል አሁን ያለነው እኛ 22ኛው ክፍለ ዘመን ነው ስለዚህ እንደ 19ኛው ክፍለ ዘመን ከማሰብ እንደ 22ኛው ክፍለ ዘመን እሰብና እንደ ሰው ኢትዮጵያ ላይ አብሮ የምንኖርበት መንገድ መፍጠር ነው እንደዛ አባቶችን ሆነ አባቶቻችንን ነፃ አውጥቷል ይሄ ምንም እንደዛ ብታስብ ብትሆን ማለት ነው እንደዛ ብለህ ነው የምታምነው እኔ ማን ብታስብ ማለት ነው እንደዛ ብለ በጎች ምናምን ብለ አትሳደብም ልጆቹ ደግሞ ማንም የማይወክሉ አይደለም እኔ ዝናብ የመጣቸው በግ የሚመስሉ ሰው ልጆች አሁን ስለ ብሔር ሊያባሉ አይቻሉም ነው እውነቴን ነው እቻው ምንድነው ዝናብ የመጣው በግ እንኳን እኮ አላህ አለ ልንገራለ ለሰው ክብር አለኝ ግን እነሱ በተለይ ለሴት ልጅ ክብር የለም ለሴት ልጅ ክብር የለም ለእንቶ ለሴት ልጅ ክብር የለም ክብር እኮ እንደገባ ባብላ አዳምጠኛ ምን ነው አንተ የሴት ትምሮት ምንድነው እቺ ልጅ የምትሳደበው ይኸውልህ ልጆቹን ይኸውልህ ምንድነው አሉት ገብቷል አይደል ያሉት የምኒልክ ዲቃላ ስትል ሌላ ሰው ጋር ከዛ ቀንበይ አዋሳ ከበጀሞ አዋሳ ባዋሳ ዲያ አዋሳ ካባ አዋሳ ኪባ ሮሮ ኑረጋው ሁንዲሳ ኑያቺስ ሮሮን ዲሃረጋው ኑያቺስ ሮሮን ኡመተ ኬኛ ኢልመነ ማረጋው ኑያቺሳ ሮሮን አዋሳ ኬኛ ረጋው ሞ ደረኑ ላሌስ ኑመዴስ አኩማ ቤከሙ ቴድሮስ ዱበርቲ ተጀፍተ ኢሰ ጀሪዮ ፈጀሰ ጥይት ጠጣ ጀለኒ ኦኔ ማሊ ቀብዲ ኦኔቲ ነው ፈጀፍቱ ኢረ ኦኔ ቀብዲ ቶ ፈጀፍቲ ባር ኦፈጀፍቱ ቶ ኦኔ በርባቺሳ ባር ዮሊ ረቢ ወላደ ነምኒ ኦፈጀሳ ጀለኒ ኦፈጀሱን ገሩ ኦኔ ታጆማ ኦፈጀሱን والله العظيم አከሲ ኢረ ኦኔ ቀብዲ ኦኔ ማሊ ቀባ ወርቂቱ ሞ ማለኙ ሲኒ ሲኒኒ ኦብራ ቀቡሱን ሲቱዩ tago de lafa buse seenan dugan akka kana seenan inni jedhi tolfatan garu inni jedhi tolfatan ofajjeesedha inni jedhi fabriketi godani ofisati ofijaraati warsha asajara keessa kan bae ofajjeesedha ya ofajjeesedis Teewdiroos akkas Minilik akka majenne kan arti du'e me ilaala hubadha rabbi jiraati me ilaala hubadha Hayila Sillaaseen inni hizbaawinuro oomishee gadi qabuu keessatti akka hawaasni keenya hin baranne namni maqaa Muhammad qabu akka mana barnootaatti hin galmeeffamne yoo qabaatee jedhe immoo amantii isaa yaada isaa kaayyoo isaa qabatee akka inni seenu godhee kana hawaasa keenya irratti hojjetaa ba'e Hayila Sillaaseen mataan isaa ofiisiitii
inni waa barsiifataa bahe darasaa isaatiin jedha maqaa darasaa illee balleessuu ta'a darasa illee hin jedhuyyuu barattoota isaa jechuutu irra gaariidha darasaa jechuun kun nu biratti afaan isaa tokko haa ta'u malee hiikaan isaa tokko haa ta'u malee kabajaa qaba kanaaf barsiisota isaatu fuudhee mana fincaanii keessa buusee achitti galaafateen fincaan dhugdee duute siinis kaydiin nama mee Firaa'uun irraa jalqabaatu iyyuu yaadame hawaasa sana booddee zulmii nama irratti hojjete hundasa akka inni itti du'e akka jedhitti addunyaa kana irraa gale warri ilma namaa kana irratti roorroo yaadu hamtuu yaadu takka takkitti milkaa'ee duniyaa kana irraa galu wamin al-ajaa'ib dargiin hamminni ittiin ofoolee amma wana mariin jara warri hojjete addunyaa kana irraa gale laakiin namni silaa seera du'a seera isii bade malee isii mataa isiitiif jirti Mangistuu Hayilamaariyaam amantiin isa kanaa isa sana hin jedhu maal jennaan amantii miti ajaansa amantii miti jennaan amantiin hin jiru jechuudha amantiin hin jiru jechu ilaal jarri kaan kan ofii guddifteeti nu kana gadi qabdee harka tokko nurra ciqilfattee addunyaan eega gaafa Portugaalii fi warri Imaam Muhammad ajjeese sun eega gaafa jiratti hidhataniiti har'as footoo Puutiin fudhataniiti hiriira nagaa ba'u argaa jirtu haa ta'u baroodha baga bahanii rakkoon qabu maaliif jennaan eenyummaa jiraatti keessan agarra akkuma beekamu Mangistuu Hayilamaariyaam amantuma kana cufa yeroo Mangistuu Hayilamaariyaam keessa ummanni islaamaa waraanatti markateeti leenjifamee waraana dargii ta'ee namatti dhukaasee akka ajjeesuu danda'u ofitti meeti kan inni gale ummata Oromoos ummanni islaamaas akkuma kana dhaqee wajjiniin leenjifamee maqaa Muhammad baatee maqaa maalii baatee roorroo qabaatullee laala mana wal caalalaan dhaqee keessa galee waraana fedhe keessatti hirmaatee dhaqee lolee dhukaasee ajjeesuu akka danda'u ofitti mee baree muuxannoo irraa argateeti kan inni gale faayidaan nu fayyadamne waan dinqii dabar gaafa sana keessa dirqamaan namni barnootatti galee barnoonni numaa'uu inni gaafa duraa balfamaa bahe amma moo humnaan akka inni galee barsiisu waggaan 17 sun wanni inni hojjetu wanni inni balleesse sana hunda maaliif jennaan ummata Oromoo namni amma isaaf miidhe hin jiru waan ta'eef hamma sana immoo namni ummata Oromoo miidhe beekaa keenya Hayilee Fidaa jedha eenyu jedha namoota gaggaarii biyyi qabdu fincilaa kooti nafaallaa dhaabbatten jedha namni amma Mangistuu Hayilamaariyaam nu miidhe hin jiru biyya keessa jiraachuu hireen arganne isinis baatee biyya alaa teessi hamma umurii isii guutuu biyya ofii hawwaa jiraatti malee hin galtu abadan biyyatti akkatti galtuu hin qabdu maaliif jennaan hin galtuu waan isiin hojjette irra guddaadha waan ta'eef mee ilaala Mallas Zeenaawii kaydii hamtuu fudhattee gadi baatee ummata keenya irratti abaluu fi naannoo abaluu Arsii fi Baalee fi Harargee jettee maqaa dhooftee jennaan ummanni keenya yaa Rabbi sitti deebina jedhee du'aayitti kadhatee jennaan rabbiin keenya subhaanallah eega gaafa inni Baaleef Arsii akkabaabii yemmiganyuuti eega gaafa jedheeti takkaas nagaatti hin deebine achumaan rabbiin mataasaa qabee mataasaa keessatti dhiigni dhoohee qellee ciniinee du'ee addunyaa kanarraa gale seenaa galmeeffatee deeme seenaa mataasii galmeeffatteeti kan isiin deemte ummata keenya hawaasa keenya ballo arras rabbiin qabna nuti yeroo kamiinuu nuti takkana baratti kanneen beeynu abbaan barbaade gara kanaanis gara keenya diinii keenya irratti ummata keenyaaf roorroon ilma namaa kamiinuu amantii fedhe haa qabaatu amantii islaamaa haa qabaatu fedhu nasaaraa haa ta'u fedhu kiristaanaa ta'u pirotestaantii haa ta'u roorroon ilma namaa hundi roorroo keenya waan ta'eef nuti warra roorroo namaa roorrifamu nuti warra roorroo namaa laalatu nuti warra qimmiidaa namaa dhukkubsatu waan taaneef akkuma kanatti yaada egeree keenyaaf warra bakka qopheessaa deemu rabbi nu haa taasisu hawaasa keenya wanni nuti dhaamsa keenya irratti dhaammachuu barbaannu hamma yoomitti kadhataa taanee diinii keenya irratti waan tuqaa daraa nun tuqinaa jedhaa jiraata yennu jarri immoo nu dhiisan immoo shoo gammadaa amma yoomitti jiraannaa miti wanni nuti ala teenyee harka rukunnee filachuu qophoof nun jiru mee yaada gabaabaan qaba jedha jazakallahu khairan kaatu buleen keenya gaadhaamsa ni fite buleessa keenya raayyaa hin abbifne sharriin yeroo hedduu khayritti deebiti quraana isaa keessatti laa tahsabuu sharran lakum bal huwa khayrun lakum ina khayritti isinii deebiti jeetti roorroon biyya teenya keessatti kana irra deebi'ee hoggaan dubbadhu ulamaan islaamaa islaamni akka addunyaatti maaliini islaama keessa addunyaa keessa maaliin boodatti hafee jedhanii hoggaa lakkaawan adda durummaadhaan qabxiin isaan irra deddeebi'anii lakkaawaa turan siyaasa keessa fagaachuudha siyaasa keessa hafuudha jedhan mana keessa nama mana keessa jiru mana keessa ala baatee fi alaatti ol boo'urra alaa ol kadhachuurra keessa teessee tuntiyya tunteeti tana wajjin qabna jettee wajjin keessa jiraatte irra bu'aa guddaa qaba
خناف هيوني خينيا ورين براتن جيجيرو بيتي خدوف إسا فكاتو وام مرجع إسا هم تكسيجاتو كبا بكا إسا فكاتوس كيس نما على جرو أكا وخاو جراتا بيبرا كجراتا لما فا تهي جراتون كو بيتنا خيستي ودمخون نما يادو هندا نما إسلامته هندا إسا هاياتشسو ينا دام سغبابا نلين كلمان تيدادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته namoota nama waa jedhanuuni waan jedhinaani waan barbaadana jedhanu namni wama biraa qabu nama kenna inni waan uun jedhu haasichatu isa fakkaata dubbiirra ilmarra dubbiitu abbaa fakkaataa jedhama wama isaan fakkaatu nuun jedhe waan ta'eef rakkoo tokko illee ittiin qabnu nu waan barbaade jedha maaliif jennaan of dubbata namni kun inni waan namaan jedhu of dubbata rakkoo hin qabu kana qofaa miti gandan jiru fagoon jira xiqqoosi amman galutti ani birrii 10,000 Sofiyaan birrii 10,000 isiniif galchina nagaa tola kan facaafanne amar gujjin nagaa walloo argu ulfaadha galatooma obsaatis tiiqaatis masarat asli atilleen galatoomin ulfaadha viidiyoo irra jiru imimmaan qabnaanim viidiyoo moo imimmaan tuna qabnaanim ni xiqqishuu garaan kan kun fayyaan qabu sani gani video kan ko kan mulanne ko dedi famana ko dashi الفادا غلطوما استاذ nagat وتم بين استاذ سفيان نس استاذ سفيان دبتاني تيكو dubata Sufyan namichi kun umriidhaan naan gaba ta'usi qabsoo Oromoo keessatti warra nuti magaalaa Finfinneetti dhiibne keessaa gaaratti baddaatti godaanne obbo intini biraana fuudhee deeme gaafa addi bilisummaa dhufee magaalaa Finfinneetti dhufee seenu gaafani dabballummaa leenjii utuuti keen jiraate re'ee bineensi nyaatu utuu gamtaan jiraate walii galteen jiraate roorroon nutti jabaatu dhaggeeffadhaa barreeffadhaa warri amma nutti jiru kun illee gaafa sana waan lubbuudhaan jiranoo nutti hin fakkaatu hin dhalanne waan ta'eef dhalatus natti dhalata kan naa dhalatu heddummaachuu baatus kan naa dhalatu numa jiraata waa baay'ee jechuun danda'u waa baay'ee sin dubbadhu ani garuu gama kootiin qarshii 10,000 waanuma qaburraan angumaachaa fi 10,000 waanaa godhaas yookaanis zariuniif waa godhaa yookaanis raayyaan fakkaata ta'eetu hin ta'in anaa fi anatu of beekaa sanumaa fi zariuni qarshii 10,000 Sufiyaanis kunoo na bira jira qarshii 10,000 gumaachee jira walitti qarshii 20,000 akkaawuntii keessan irratti isinii galchina keessaniin jedhu silaallee keenya jechuun nama rara anatu sin bira hin jirreef hanqaanfadhe mad keenya yoon jedhe nama rara ture ammoo waan inni keessa dabarfate zariunii fi manguddoon keenya naannoo Tuulamaa kan amma naannoo bakka mamaraatunitti hidhamu kanatti dhalatanii kan Ameerikaanitti ani argadhe tokko manguddoo seenaa tokko eda'oo boru maalo warri Finfinnee wallaaltan asumaan ergaa koon dabarfadhaa warri Finfinneen isiniin galin warri Tuulamni maal akkasiin taate isiniin galin warri dhukkuba Tuulamaa dhukkubsachuu wallaaltan eda'oo boruu irraa baradhaa maaloo irraa achirraa haasa'ee du'e eda'oo boruu waan warri moo naannoo biyya Ameerikaanii jiraattan waan eda'oo boruu walitti qabee addunyaa kanarraa galee maaloo walitti nuu qabaanu maxxansaa isinii jechuun amaanaa dhaammadha yoo maxxansuu hin dandeenye moo nuun hin maxxanfanna waan keenya hawaasaaf dhiisuudhaaf sabaaf dhiisuudhaaf waan keenya nuun hin maxxanfanna yoo isiniif mirgaa immoo waan eda'oo boruu walitti qabee duniyaa kanarraa galee walitti qabee utuu hawaasa isaatii fi gadin dhiisin addunyaa kanarraa gale an dhugumatti isinitti muudhaa fi eda'oo boruu hamma kanatti hin dhaban. Sheer godhaa jedhe sheerii bullaa akka nama sadaqaa kadhatuu tokko nan fakkaatee irraa rakka dhageessatu rabbii si qabe nabii si qabe obboleeyyummaa si qabe sheer boonu malee an lubbuu asi na keessa silaa odoo sheeriin tun bakka takka namaa turraa hin kennaa arra nuti waa sheer godhuu jirraa. Yeroo teessoo amma deemte sana taa isin ijoollee rara taa waan jabaadha dubbii kun guyyaa hunda dhufu haasofni kun dalagaa rabbiiti guyyaa hunda jiru bara bitti Tilmaanii kanarraa waa sheer gooti bilaash namni bakkitii namni taa'e takka hoolee urgooytu qabaatu qabdi. Waan ajaa'u tokko yoo ala kana kan shurfa ajaatu dhufa waan urgaa'u yoo haa waan urgaa'utu dhufa kan wakkaraa
hoteela lafa nama hedduutu ulee darbe kanaaf nama hedduu geggeessee eega ijaarame bakkuma mana teenyoo kana katti dhiichises ni jiraame bakkuma sana bakkuma namaan taa'u tatte bakka namtichi irraa dhiichise kanarraa nuti dhiichisa rabbii akka asirraa.